biyyi Côte d'Ivoire dorgommii waancaa Afrikaa 34ffaa bara 2023 maallaqa guddaa baasuudhaan istaadiyooma tajaajila gurguddaa magaalota 5 keessatti qopheessite haala ga'umsa ol aanaa ta'een qopheessuudhaaf karoorfatte. Karoora isiitis galmaan gahuudhaaf hojiidhaatti seente. Dorgommii bara kanaa kan bara 2023 bara 2024 kana keessa gaggeeffame biyyoota 24 walitti afeerrachuudhaan eegalte. Urjiiwwan taphattoota isii biyyoota Awurooppaa garagaraa keessatti taphachuudhaan beekaman walitti yaammatte. Leenjisaa lammii Beeljiyeemiin durfamuudhaan dorgommicha taakkette Giinii Bisaawu 2-2 injifachuudhaan eegalte. Haa ta'utii garuu odoo dorgommichi jalqabarra jiru wanti hin eegamin tokko isii qunname. Biyya kubbaa miilaatiin sadarkaa gatii aanaa irratti argamtu Ikootoriyal Giiniidhaan deeggartoota baay'ee fuulduratti 4-2 haala nama gaddisiisuun mo'amte. Leenjisaa lammii Beeljiyeem ganamaan gaggeessite. Tiana leenjisaatii fi leenjisaa hagas mara kubbaa miilaatiin muuxannoon qabneen durfamaa dorgommicha itti fufte. Akkaan ta'u akka maleen ta'u biitii Ivory Coast dorgommii kanaan biyyoota ciccimoo kanneen akka Senegal, Mali, DR Congo fa'aa mo'achuudhaan gama xumuraatti dhufte. Amma dubbiin jabduun isii qabatte. Waancaa maallaqa guddaa baaftee qopheessite kanam biyyuma isii keessatti hambisuudhaaf goota tokko isii barbaachisa. Biitii taphattoota urjiiwwan kanneen akka Didier Drogba, Bileeyyan lamaan Yaayaa Tureetii fi Kooloo Ture, Salamoon Kaaluutii fi Jarviiniyoo fa'aa addunyaaf arjoomte tun waancaa ardii Afrikaa 34ffaa qabeenya guddaatti baaftee qopheessite kanam biyyuma isiitti hambisuudhaaf goota tokko kan akka taphattoota duratti san isii barbaachisa ture. Kanaanis goonni dargaggeessa umrii 29 Sebaastiyaan Haalar waamicha biyyi haadha isaaf goote siifin jira jechuudhaan fudhate. Dhiira du'a mo'atee biyya isaa salphinarraa oolche ta'uu dandeefi maqaa isaatis galmee gootowwan urjii biyya haadha isaa warra isaan duraarratti qalama warqeetiin barreeffachuu dandeetti jira. Sebaastiyaan Roomeyn Teedii Haalar. Haalar akala koosa warra Awurooppaa bara 1994 biyya Faransaay Rees Oraangisitti dhalate. Lammummaa Faransaay qabaachuudhaan dorgommii taphoota addunyaa umrii 18 gadi, 19 gadi, 20 gadi fi 20 takkaa gadi irratti biyya dhaloota abbaa isaa Faransaay bakka bu'ee erga taphate booda biyya haadha isaa Ivory Coastiif taphachuudhaaf lammummaa isaa gara biyya haadha isaa Ivory Coastitti jijjiirrate. Erga taphataa piroofeeshinaalaa ta'e booda kilaboota kanneen akka Eintracht Frankfurt, West Ham United, Ajax Amsterdam fa'aa taphachuu fi dandeetti jira. Amma immoo kilabii warra Jarman Borussia Dortmundiif taphachuu irratti argama. Sebaastiyaan Haalar erga kilabii Borussia Dortmunditti makame booda ji'a adoleessaa bara 2022 keessa dhibee kaansarii testicular jedhamuun qabame ji'oota 6 kubbaa miilaa tan akka malee jaalaturraa fagaate. Kanaanis umrii isaa waggaas 28tti kubbaa miilaa tan akka malee jaalatuun gargar bahee jira yaaddoon jiru namoota baay'ee keessatti uumamte. Haa ta'u ogeeyyota fayyaa lammii Jarmaniif galanni haa ga'uuti. Sebaastiyaan Haalar dhukkuba kaansarii qabamerraa fayyee biyya isaa Côte d'Ivoire injifannoo akka galmeessituuf shoora gama isaa taphateeti jira. Sebaastiyaan Haalar xiinxalaa fi dhukkuba kaansarii dhiibbaa qaama taphattoota kubbaa miilaa irratti qabu irratti hundaa'uudhaan namoonni hedduun tapha kubbaa miilaa irraa fagaate yaaddoon jiru keessatti uumamte. Jaalattoonni kubbaa miilaa kan Sebaastiyaan Haalar beekan kubbaa miilaa taphachuun isaa hafuuti lubbuudhaan akka jiraatuuf kadhannaa hedduu isaaf taasisaati turan. Boodarra wallaansa raadiyaashinii gurraandhala bara 2023 keessa isaaf taasifame. Dhukkuba kanarraayis fayyee guutumatti kaansariirraa bilisa ta'uu isaa mirkaneeffate. Wallaansi keemootiraappii Sebaastiyaan Haalaris milkaa'e. Erga kaansariirraa fayyee booda gara dirree shaakalaa Maarbeelitti deebi'e. Hiriyoota isaa waliin Borussia Dortmunditti makame. Bara dorgommii ajaa'ibaa dabarse. Taphataan sarara fuulduraa ganna 29 kun Sebaastiyaan Haalar dorgommii waancaa Afrikaa 34ffaa taphachuudhaaf biyya haadha isaa Ivory Coastitti deebi'e. Kanaanis dorgommii taasiseen tapha Dimokiraatik Koongoo waliin taphatan irratti goolee jalqabaa galchuudhaan biyyi isaa akka dorgommii taphatti aanuuf dabartu
injifannoo galmeesse. Tapha xumuraa Naayijeeriyaa waliin edda galgala taasisan irratti ammoo goolii ajaa'ibaa tan dandeettii isaa mirkaneessite galchuudhaan biitii haadha isaa Ivory Coast Naayijeeriyaa 2-1 injifachuudhaan waancaa maallaqa guddaa baasuudhaan qopheessite akka injifatan taasisuudhaan fantasiyyaa keessa biyyaadha isaa bulche. Sebastian Haller.